مولد jechuun gammachuu. Maaliif gammachuudha yoo kajettu taate namni mana tokko jaaree maastar xiyya makiinaa qarooroo bitee mana dhagaarraa jaaree gammadee horii qalee nama yaamee eeybisa. Guyyaa ifaan addunyaa tanaa dhalatee gaafa gartee qajeelloon addunyaa tanaa irra bareedaan ilma namaa kadachii tana gubbaa deeme dhalate immoo hin gammannu jechuun tuni xiqqisho amaluma shayxaanummaa qabaachuu natti fakkaata. Siigalee maaliif jennaan ilmoo teenya gaaf tokko nabiin alayhi salaatu wassalaam Umar qabeetiti eentu sibiratti haalaan jaalatamaadhaa jeen oofee boodarratti ilmaan keetii fi lubbuu teetii fi horii keetii fi hunda caalaa hangaanan sibiratti jaalatamaa ta'uu hin amanne jeen. So namni Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam jaalatu guyyaa inni dhalate immoo gammaduun jaalaluma ibsa malee khilaafa gartee shari'aadhaan ibsu. Yoo khilaafa shari'aati ibsa kan ja'an taate namni haraamu waa godhu tokkichi Khaaliqa. Khaaliqni Nabi Muhammaditti himeeti salawaatullahi wasalaamuhu alayhi Nabi Muhammad nuufimaa waan lamaan kanaa achi dabre siigalee bakka itti nabii wanni kuni lakkii hin godhinaa haraamii je'e taakka. Bakka itti Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa lakkii wanni kun haraamii ittiin dhiyaatina maqaa dhawee mawlidni haraamii ittiin dhiyaatina je'e yoo hafidan taate arrarraa ka'eetiin ani kijibaadheef hin ja'a. Ammoo kanaaf hin naja'aniititi yoo kara biraa nannaannawanii kamaa qaala fulaan ibnu khalli baalak jettee eebalu achuman naa dhiisi. Sharfuddiin kiyya na dhagoo jirtaame rabbii je'ee taakka maal je'e dhaloota Nabi Muhammad kabajuun haraamin kabajinaa jechuu taakka. Nabi Muhammadiitu nan kabajinaa je'ee minumaatu Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam guyyaa dhaloota isaadhaa gaafataniiti guyyaa isninaa kana maaliif soommantaa jennaan walamaan keessa agartee tokko guyyaa nani keessa dhaladhee je'een. So guyyaa inni dhalatee Nabi Muhammad soomanaan dabarse. Soomana jechuun ibaadaa irraa takka. Siigalee waan ittiin rabbitti dhiyaatan keessaa isa haalaan jabaati. Isa gartee mizaanaa fi hisaaba isaallee rabbiin tokkichiin qoftiin beeku. Siigalee lafa dawraan hin barbaadu naannawan barbaadu jechuu fadheeti. Nuti maarree keenya keessatti maarree fi maarree faadhaatutu ragaa nuuf ta'a. No qur'aana rabbi hadiisa Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Ati duraanuu kana osoo hin ta'in ragaa lamaan kanarraa yoo kanaa fiduu deeman taate abbummaan fedhe haa haasa'u. Yoo lakki kanarraa hin qabnu gaafirraanin gaafii si gaafadhaa kan jedhu taate immoo yaa sakandii muraasaa hafe gaafirraanin gaafii si gaafadhu yoo kan jedhu taate gaafii tana dheefanatti fakkaata. Hagan maa fixadde galatooma. Sekendii 40 qabdaa itti fufi. Sekendii 30 qabdaa. Ayaa gaafii tiyya kallattiidhaan quraanaa fi hadiisa irraa yoo naa fiduu hin dandeenye hin jirtu je'ee bira kutuudha. Yoo immoo tana keessaan fiduu gaafiin si gaafadha jee gaafii tiyya dheeysuudha. Uuma lamaan kana fixadde galatooma. Deeqaan keessan dhumee jira. Hayyoo obboleessa kan keenyaa immoo guddisaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم نوف كل تعال توكو نوف كل تعال مشي دقيقة في أول يوسفني بارك الله فيك. أولا بريسكية وان نتي هاجرو وان أمنتي إسلاما كيستي أرقمتوكو كان هاساجرو أنا أكا اعتقادك يتي نبيتشو لما قافين وقافة تكوني إسلام جدي جاتو اعتقاد إسلاما أني هردف كيستي
مالف جنان ربي سبحانه وتعالى قرآن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك نما أمنتين إسلام يسلا التي تكو ملي يوته ملي نما أمنتين إسلام يسلا لني وان إسلامنا كيس شيني قافتو كبجد ياد مالف جنان أني همزان إسلام جده ياد همزان كافر جده ياد مالف جنان نمل سنة رسول الله بس حديث رسول الله قبلتهم كمني كافر جده القرآن ربي سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Altoko daqiiqaa keessan dhaabeera 00 kun dhaabeen jira nuuf kolcha achumatti wannan dhaabee fi nagaa jiraattanii Hamzaan illee sila namoonni dhalachuu isaaniitti hin gammanne sheexaana jecha jedhu sana irratti dogongora guddaa akka inni ta'e tun beekuun niisee achumatti dhaabsisuu nan danda'am ture. Fakkeenyaaf namni karaa isaanii dhalachuu isaanii hin gammanne dogongora sirrii miti jedhee illee bira darbuutuu danda'u sheexaana jechi inni jedhu sun dogongora guddaa. Ammallee isinillee adeemsa keenya keessatti nama waliin marii geggeessuu keessatti hawaasa laaluu qabna Hamzaa qofa laaluu miti jechi Hamzaan kana miti jedhu osoo hin taane nuti yaada irratti wal mormaa jira yoo disrespect wal goona ta'e namoonni beekumsa kana adoonno jechuun waan kanaan beekumsa qaban illee ni jiru respect የሚባል ነገር አለ fagoo wajjin deemuu dandeenya Hamzaanis kaasee booddee yeroo inni kabaja keessan jecha dhabu dubbatu annaga'uu natti hin tolu kanumaaf nuuf kulchaa itti fufa. بارك الله فيك أنا سليت قومي كان اعتقادك يندبده قرآن الروان دليل تكابو في حديث الروان دليل تكابو في دبده همزان وقتي دقيقة تكون ما سيفين قوله هو دقيقة تكون في دقيقة تكون إنسان فجأة مني تراني أما كنا أشياء جلقة دقيقة فرصة النابا يتفقا تمام فلذلك وأن الرهاس هاجر وان اسلمنا كيستي بدعاء دلقة متوكو وان شرعي كينا كيس هنجير توكو وان إذا أموتي كيستي دامي دلقة موتي مور مودا في الرتوى قالوا جرا ورا مسلمة هي بدعاء دلقوا في ورا مسلمة هي لا بدعاء كن انتو جروا وجهها سو جرا أما نما اسلمنا لسلا لني وجني أنا كما تاكياتو كنتي يسوج تاو في الليل يسوج انتبهتوا في الليل وان انكبوا تهيا من كبوا مال بنا ربي سنا درجة وانتي نما حديث رسول الله أنقاششوا نما حديث رسول الله رسول كافر جديا فلذلك همزة وجني وان دبرتو كنجر مال الجنان قافدرا اسلمنا تهاسينوتي حديث رسول الله قبل وين قبل حديث رسول الله نمي حديث رسول الله قبل الربسو نمي حديث رسول الله الربسو كافر جديا فرد ما عرف جنان قرآن قفتي دليل انت وانتي قرآن حديث قرآن كدبسو إني موهي حديث رسول الله قبل حديث رسول الله أكعد ست جل ديمتي بل من تعزى بعزاء الجاهلية فأعدوه بهني أبيه كنجرو رسول ربي صلى الله عليه وسلم تكون مصيبة على جريتي كناس كو حنق الدرجة كفري تنجز كون كان قفهمت وان بايجرا فلذلك نما مسلمة يتكو والباسيتي أني همزة نبرتي كافرة همزة نبرتي كافرة إني فين نوجين كان فرسيس إني فين بيسج فلذلك نمن سنة رسول ربي هنكيب اللي أنا أولين أمري سلمنا كيس سيني وان وجين وها سوتو كنجرو بارك الله فيك. اوكي تمرتان نتفكاتا هاي بوليوان كان كينيا حمزة وجنين اي مليتشون نندو تلاج ربوليسي كان كينيا تري ابن حسن يعني يمو مامتي جدو اجان كان نول جيرو يادا وان حديث القرآن لا يرى قال عن وني دبتا مكاميو كنافو جنان غمانو ماني بوليسي كان كينيا No, nauf kolcha isani amma fi Hussein makan sayenyu. Ibn Hassan ega uma bichundan denyu nabra wajrin bakke Ibn Hassan nabra kan bufnuta Hamzaan li tari wan dubbatu irratti ragaayuu nufida baniin wargisi sawan teefi nin mariyadun furmaatan Master Sharfuddin kiyya jecha gartee reefu ati jette sani dhugaa nama fitti fadhee osoo hin ta'ini amala jechuu fedheeti malee namni gartee abbaan fedhe waan fedhe godhuu mirga qaba. Anammoo gaafin gaafadhe malee laale obboleessi keenya Ibn Hasan amma kijee hadiisa wayiitu qeekkute Sharfuddin akkasiimi. Hamzaan hadiisa saniin fudhatuu je hiika hadiisa sanii osoo gaafatte ati mataa qaqqabatte. Master Sharfuddin kiyye memma dhugumatti ati abbaan kee gaafii takkan si gaafadha akkuma nama tokkotti okay iyya lafaa kaatee nama tokko kataa'u deemi meeshaa abbaa keetii afaan kaadhu ni jettaani
master, ماستر شرف الدين السلام عليكم. master. وعليكم السلام Wait ibnu, master. Singa fa jira. دبتشوف أما كسكو ديرتك Ogutaka ibnu naabs. أمزان حديث رسولاني ibnu فرت تمام فرت تجديني ibnu naabs ogutaka master الدبا please. Ayyee Interrupt na ibnu godin. koo ni amdaa waan gaafachuu dha gaafatu sanaan booda ani Yeah. siifan carraa kennaa waan gaafatu waan ati Master gaafatu sittiin haasa'u jira master. Gadi kee ol fuudhi amdaa ayyee. Oh. Master mana dhageessa? Nan nagaa. Master mana dhageessa? Nan nagaa. Master mana dhageessa? Master mana dhageessa? Master mana dhageessa? Multi badi kaase amdaa ayyee. Tufu bilam. Mana dhageessa master? Mana dhageessa master? Bu'een deebi'aa qoy dhaabbilee. Bu'ee ka'ii deebi'i. أنجسني ماستر من دبدا Dubbatu. وانتي بنو حسن جدي وانتي بنو حسن كوفا قبطة سنتاني نوحندو ما كينا جتشودا سيدالاني نوحندو ما كينا جتشودا نما جتش رسولا في نما قرآن في حديث الدباسيت من أموتيو فراتو يوكاهو نما جتش رسولا دايين فراني وجينيس تاون دندن وجينيس أموتيو حاسهو نوفين برباجي سوچانا نمو كم وجينيو في الناس Waan dubbatu irratti Hamzaan yoo ragaa tarii ragaa sinii dhiyeessa ta'e wajjin mari'achuu dandeessu. rakkoo tokko hin qabu inni lammaffaa dammooti Yoo waan ragaa hin qabne dubbata ta'e anumti keessummeessu maaliif yeroo gubaan. yaa sun sirriidha eeyyen sun sirriidha inni lammaffaa dammootiyyuu jechuudha inni lammaffaa dammootiyyuu ajandaan amma irra jirutti waa'ee maaliitii Oh, sorry. Waa'ee Amma ni dhaga'ama master dhiifama. kan inni xumuradhaan Ayyee waa'ee xumuri itiif haala xumuri. mawlidaati waan ta'eef kallattii maanyichaadha waa'ee itiif haala mawlida irratti hadiisaa fi quraana irratti hundoofteetiin ammootiyyuu wanti kun sirriidha jettama lakkii ani hadiisa ofirraa achi kaahetiniin quraana qofarratti hundaa'etiniin ihtifaalli mawlidaa kun ammootiyyuu karaadha jetta jedheetiniin ammootiyyuu haa dubbatu. Nuti ni beekna namni kamiyyuu musliima ta'eetiniin quraanaa fi hadiisa adda baasee namni itti amanu hin jiru. Namni amantaa islaamummaadhaan hordofu waan ta'eef jechuudha. Ati quraana qofa irratti hundoofteetiniin ihtifaala mawlidaa kanaayi wanno gootamu lakkii ati ani hadiisa hin fudhadhu quraana qofa irratti yookaan lakki lamaaniyyuu ni fudhadha jetteetiniin wanno jetta. Sa'aatii wal jala gubuu fi ajandaa xixiqqoo sinneeffata. Hadiisa irraayis quraana irraayis. Tole master yoo ibnuun fixate rakkoo qaba waan ta'eef master kiyya hamzatu yoo rakkoo ibnuun qaba waan ta'eef hamzaa irraa fixate fuudhe. ni torkiin na buuse master kiyya dhiifama. walitti deemina. Hamzaa maal jette meeme? Akkiniin jee master kiyya laal dhiifamallee naa godhi. Laal wanni irra guddaa hamzaa waan kana fudhatu jaanii fiiganiif gaafii nan gaafadhu deebisuu silan dandeenyeef taakkanaa qabadhu takkaffa taakkanaa ji gaafii nan gaafadhu tana baqatuudhaaf ummata dura qaanya'uu diduudhaaf waan kana yoo ja'an rakkoon qabuun gaafadhu ani laal dhage ani muslima laa ilaaha illallah muhammadan rasulullah jee nama amanu okay wanni isaan hamzaan muslimaa miti jaaniif gaafii nan isaan gaafadhe deebisaa hin qaban nama dura ni qaanya'oo waan taaneef garee isaaniitiif namni isaan fakkaatu hundi anana wanni godhuu qaba bakka inni kaafira maal jaanii amma reefu master gaafii takko son si gaafachaa jiruutiin bu'ee dhiifama saniin siitumu Sanatti naaf ogume. yaa master ati lafaa'ee abbaan kee deemititii nama arrabsuun qaama saalaa ciniinii yoo siin jee irraa fudhatta. Master Nama arrabsu. fakkeenya lakki namuma gartee gootummaa dur dabarteen dhaadatu gootummaa jaahiliyaata dur dabarteen dhaadatu hoggaa gartee hunda khayrii itti nimini deem qaama saalaa abbaa keetii ciniinii je'i yoo siin jee irraa fudhatta jecha kana. Mi jecha kana fakkeenya maalii wal qabsiisuu dandeessa? Fakkeenyaaf amma ummata tokko gartee aadaa Oromoo kaayyatee aadaa Oromootti muka jala taa'ee maree hoo jechuun jirutti dhufteetiti ka'umaa takkan jenneen qaama saalaa abbaa keessanii ciniinaa je'i yoo siin jenni jettaani.
akkuma atittiin si gaafadhe ka amantitti makkaati No, an gara kamitti qabsiisuu fi miti fakkeenyaaf bakkatti jedhamu bakkichi murteessaadha. Maalii wajjin wal qabsiisneeti waan kana kan bakkuma fedheefuu yoo ta'e qaama saalaa abbaa keetii ciniini jechuun gorsani ta'a amantii keessatti. inni naan jedhu Namni tokko waan takka kasiin jedhu hin jiru. Atiin si gaafadhe ka dhuunfatti. ayyee maaliin akka wal qabsiisuu wallaalusi kun waan hin jedhamnesi waan hin godhamnesi. Thank you. Akkamitti Fixadhe nama khalaas. saalaa Fixadhe. fa'aa An ammoo nabiin rabbiin isa kabajee وإنك لعلى خلق عظيم أخلاق قدرتي تاتي جئين جتشكناتي صحابة سا غرسا جئي يادو سيقلي نبي محمد ديما جتشكنا نمان جاء جئيتي نمك أجيل جئيه يادو ما نف جنان jecha kam Okay, master. Wah. أبسيقا ابنو انترابت ننقلين ابنو خيه بليز سيوجه في تردك ماستر Me koi master. ana si deebise namni biraan أتين سيقا فدياتي يا ماستر Master jidduu keenya baay'eetiin ati dhiifamanaaf godheetiniini Nabi Muhammad jecha Nabi Muhammadii fi jecha Rabbiidhaayi osoo addan baasin itti amannaa jechaadha. Hattan namaaf sujuuduun ammootiyyuu silaa hin ta'u miti. Rabbiin gaafa kan malaayikoota addamiif sujuudaa jennaaniin malaayikoonni hin dinne ni sujuudan. Osoo Rabbiin wanta kana olii irrayyuu kan ajaju taate wannoon jennu amma mee as gabaabsinu. ماستر صونا ناس هو انترابت نقودا جرا ديفم Innu afaan kan kee dhaggeeffadhu himnu ammas seera manichaa hin cabsinu yoo yeroo dubbachuu yoo galeette akka ati bal'inaan dubbattuu fi carraan sii kenna carraan kan keeti silumayyuu jechuudha. Waan tokko Dhaggeeffadhu. waan tokko adda baafan. Innu carraan kan keeti siloo siin kenna waan adda baafnu adda baafneetti seena maaliifan jedhe beektaa Hamzaan sila daqiiqaa 5 dubbatee dhaabsiseeraan waan gaafatus gaafatee dhagaa jirtu. Obboleessi kan keetiin boifaan immoo maaliin jedhee egaan wanni dubbatamu waan hadiisaaf quraan waan ragaa baasinu argisiis jennaan wal argisiisuu dandeenyu qofa irratti kan nu dubbannu kanaafuu jennaani carraan kan keeti jechuufani yoon dubbanna ta'e siif daqiiqaa kennee keen ammas taansi Hamzaadhaaf daqiiqaa dabalataa kenna akkasii wayyuu. Okay, daqiiqaa Hamzaan jalqaba dubbate ka Ibnu Hussein dhiisanii deeman san irra Hamzaan dubbatee fixeera. Hamzaan fixeera gaafii gaafatu gaafateera Hamzaan. Okay, shi. Jalqaba irratti Hamza irraa wanna takka adda baafadheetiin hin dubbadda. Hamza jecha Nabi Muhammad dubbate guutuun guututti itti inni amantamoo hin amantu. Hadiisa jechuudha. Qabani masters yaada. Qoy naf kana dubbachuu jira. Hamza Hamza jecha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubbate guututti inni amantamoo hin amantu. jecha nabi Muhammad alayhi salatu wassalam dubbatan isa qur'aanan faalleeysinee fi gartee ka nabi Muhammadi dubbate ja'anii irra kaayan ka gartee nabi Muhammad duubaa katabanii maqaa nabi Muhammad balleeysuudhaaf fidanii nabi Muhammadi je'e ja'an hin fudhadhu. Hadiisa Nabi Muhammad furattaman furattu gaafin kiyya. Hadiisa Nabi Muhammad. Kara gaafii tanaan fiigini gaafii tiyya deebisuu dandeessa. Gaafii tanaan miti. Hadiisa Nabi Muhammad furattaman furattu. Hadiisa Nabi Muhammad. Yaa obboleessa kiyya hadiisa nabi Muhammad niin furadha. Isa immoo irra kaayan hin fudhadhuu siin jechuudha. Hadiisa Nabi Muhammad ni furataa jechuudha. Hadiisa Nabi Muhammad. Hadiisa Nabi Muhammad. Hayya kara gaafii tiyyaa dabre maasawa guddaan Okay, eshi galatoom. Master Sharafuddin waa'ee mawlidaa dubbachuu jirra waan ta'eef waa'ee ihtifaala mawlidaa dubbachuu jirra hadiisa erganii furadha jedheetiin hin dubbate daqiiqaa qabii fi daqiiqaa naa qabii gaafii naa gaafatu gaafiin isa gaafata. Waa'ee mawlidaa jechuudha. Gaafittiin seenne ammallee amma tokkoffaa Hamzaan illee dhumarra gaafii gaafachuun isaa dogongora. Maaliif sa'aatiin gaafii jira? Daqiiqaa 5 ibsa mooliin hin taa'amoo hin ta'u jedhu irratti erga kennitee daqiiqaa kee bittee sana booda Hamzaan maal godha daqiiqaa 5 hin kenna gaafii si gaafata. Gaafii isaa sana hin deebista. Daqiiqaa 5 ati sin gaafatta inni sin deebisa sana booda immoo yaada wal mormii akka kaastamu barbaadan. Yaa ni ta'a bakka daqiiqaa 5 dubbatee jira waan ta'eef daqiiqaa 5dha yinaa qabiiti. Akkasitti godhudha. Achi booda daqiiqaa nuu qabdee gaafii afaan dubbadhee gaafii tiyyallee gaafadhee waan Ibnu Hasan irraa dheeyse san innummaa naa fudhatee itti fufuu dhiifama. Gaafii afaaniidhaayyuu wal gaafanna booda rakkoo tokko hin qabu. Hamzaan sirreessaa Hamzaan dogongora saasirratti sa'aatii gaaffii waan hin geenyeef yaada kan kee qofa ibsite daqiiqaa 5 taanu keessatti gaaffii kanatti gaafattu inni illee si deebisu jechuudha. Tole. Malee amma ibsite inni ibsatu Quraanarraa hadiisaa fi quraanarraa akkuma mooliin hin danda'ama ni danda'ama ni eeyyamama akkuma jette inni immoo hin eeyyamamu maaliif saaba kanaaf yaadeedhu daqiiqaa 5 isaa fayyadama walumaan laallaa ayyee. Jammare obboleessa keenya Hamzaan Moitii godhadhate.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وهي احتفال مولد أداي كان وقان أموتيو خبج مكون جتشو داي وان شريعة يوكاهو أمانتا إسلام ما كيس أموتيو حنجر لا إسجنو كان جتشو baasawee jechuudhaan haasawa mukeessatti dhaloota nabi Muhammadiif wal gahaniitiin ammootiyyuu ihtifaala gochuu fi akkasumas ammootiyyuu gammaduun ni jira jedheetiin kan inni kan dubbatamu tokko ni jira jechaadha. Osoo dhaloota nabi Muhammadiif wal gahaniitiin ammootiyyuu kabajuun kan wanna jedhu taate silaa warra sahaabaadhaayi irra caaltuun ammootiyyuu ummata kanaadhaayi silaa ummata santuyyuu ammootiyyuu irra itti haqaa jechuudha. Inni lammaffaa dammuutuyyuu Reefis ibn Hasan kaasaniitiin hin jiranii hafidhahullahu waahii amantaa islaamummaa keessatti namni tokkos itti dabalus hin danda'u irraahis ammootuyyuu hir'isuu hin danda'u jechuudha. Eenyu malee? Abbaa amantaa kanaa malee. Wanta rabbiin itti ajaje malee namni tokko amantaa kana keessatti ammootuyyuu bifa diinitiin bifa amantaatiin ammootuyyuu gonkumayyuu dalagu hin danda'u jechuudha. Wanta nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ammootu itti ajaje malee. Maaliif jennaaniin rabbittuyyuu اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا جديتين. إسنيف قوتيتين انجر جدي مالي جنا إسنيف قوته هنجنة قوتيتين انجر ربي مال إسلام ما كان أجتشود. إذن أتشبود أموتيو وانتي سلا حديثا في قرآن أموتيو هندير قرمني مال جدانيتين الرسول صلى الله عليه وسلم أموتيو دبتاني حديثا كيستي دبتاني كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جدانيتين دبتاني إلى ذلك مري بدعة لا يوجد أنيتين كان إنسان دبتانيتين تراني جتان بدعة جتشون أموتيو وانت ربي في نبي محمد صلى الله عليه وسلم بفا شرعيتين بفا أمنتا كاناتين أموتيو اتهين أجاجين جتشون. إذن احتفال مولدا لا يكا وقا والجيتاني دبيدو يتانيتينيني حالة كان أموتيو شبساتين ونقوتان كان ربي توتي أجاجي قرآن حساتي هاتوا دليلكم نبي توتي أجاجي حديثة كيستي هاتوا برهانكم يوكا اتجاجو تاتي أقلي دان ديمو متي نقلي دان ديمو دمالي نقلي وانتينو تفرني قرآن في حديثة كان أجاجودا. نبي عليه الصلاة والسلام قافدوا أنسانا أن إسن كيستي دي سادا وانت لما أموتو يو إسا كان قبطن تاتي كان هنجل النجل. إني سني كتاب الله وسنتي قرآن ربي في سنة هي جدانيتني كإسان دبتان جتشولا. طريق نبي محمد كان كيستي قرآن ربي بوسي كان كيستي إدو إتأموتو يو احتفال يشي إرغا كان فرطو تاتي حمزة بازوي سفان حاسو تجرى جتش إبلو في إبلو داي هم بربادو جتتين انتورت جتش إبلو في إبلو داي إرغا هم بربادو نوتي ساموتي هم بربادو jecha ebaluudhaa fi ebaluudhaa ergan barbaanne jecha nabi Muhammad ammootiyyuu dubbate jecha rabbiin ammootiyyuu dubbaterraa eshi ihtifaalli ammootiyyuu yajuuzi ni jira kan jedhu ammootiyyuu fidi kaashi fiduu dandeessaa fiduu hin dandeessu jechaadha. Quraana kana guutuu isaa keessa yoo kan barbaaddu taate ihtifaalli ammootiyyuu ni baqa kan jedhu ammootiyyuu fiduu hin dandeessu hadiisa keessa jechuudha. إذن رسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مولني بدعة كته جلنا كته جلنا كن أموتيو إبدتي أكنا ما جيسو كان دبته أنيوني نبي عليه الصلاة والسلام إني تانو دموتو رسول صلى الله عليه وسلم حديثا كنا كرجال كبر رتمال جدني صحابو تجافا قرسن نمني سنر زمان حدو جرات ولبي حدو أرجع جدني تنين دبته حديثا هي جدني تنين سنة جدني تنين كإنسان دبته نيجتشود إرجسني تانسي موتيو سنة كلافا أفران جدني تنين كإنسان دبته نيجتنين جراني جتا كلافا أفران كيسالة وانتا كنا كان جود نيجرامو إنجرو دا يجتشار قوم كمايو
hin jiru jechuudha. Okay, master galatoomii daqiiqaa gaafii afaaniidha daqiiqaa nuuf qabi. Okay, ni Ayyee qaban daqiiqaa sekeendii 20 ayyee fayyadamtee ayyee galatoomii obboleessa keenya waan dubbate qaba. Gara gaaffiitti darbinaa tarii Hamzaa daqiiqaa meeqa isinii goon walii galtee keessaniin daqiiqaa gaaffii amma ati gaafattee fixuutti si gaafachuu hin danda'u yookiin amma inni si gaafatee fixuutti ati gaafachuu hin dandeessu. Walii galtee keessanii haa ta'u daqiiqaa meeqa bareeda waan akka malee bareedaadhaati master. Hamzaa Okay, daqiiqaa meeqa kan nugaa daqiiqaan sadiin ga'u gaaffiidhaaf ni guddataa'u. daqiiqaa 5 nuuf gadi. daqiiqaa meeqa goon. Daqiiqaa 5 hin godhini maastar hin dheerata waan ta'e wal hubachiisuudhaan waan ta'eef Sadi goonu. Yookaan 10 yookaan 5 nuuf gadi master. Ayyee Yookaan 10 yookaan 5 nuuf gadi. Akkana goona daqiiqaa 5 Hamzaa sagamuuti. Kamtuu dhiisin gaaffiidhaaf daqiiqaan sadi nuugiyaa na fakkaata yoon dogoggoruu baadde dhiifama. Gaaffii gaafattee mi'uut irraa godhatta. Gaaffii afaanii immoo yeroo sadaffaa irratti walumaan daqiiqaa bantee gaaffii Daqiiqaa afaanii meeqa wal jettee? gaafataa deemna kam. Ikkoo gaafii afaaniiti miti master. Sagalee Daqiiqarra walii galluu dura. Yaa Jirti sagaleen tiyya master. jirtee sagaleen kee. Oh, okay. Ayya sagaleen tiyya sagalee. jiraanna. Ayyee mee daqiiqaa meeqa gootan daqiiqaa meeqa ta'u. Master na dhagaa jirtaati. Daqiiqaa Sagalee meeqa jirree. Master sagalee keenya dhageettaati. Nu dhagaan jiru master galee. Master sagalee. daqiiqaa sadii jedhaa turanii dhagaarta miti sabakaa keessi qabaaraatti fakkaatu. Jabaka qabu jira biliyoon student kan jedhu kan achumaan galchame baleeyyan biliyoon Ayyee student. jalqabeeraa itti fufii. Koi master sagalee keenya dhageettaa jalqaba osoo hin jalqabin dur. Nu dhagaan Shabakaati isa qabate natti fakkaata. yaa isa bira yaa. Shabakaa isaati. Amma biyaa laaffisu. Daqiiqaa already jalqabneerra. Daqiiqaa isinii gad qabuufanii daqiiqaa sadii jettan miti. La daqiiqaa sadii. Master nu dhageessaa Sagalee miti keenya master dhageettaa jalqaba. Garichi nagaa amma deebi'eera gidduu waa Eeyyoo. wayii dhiifama. Ayyee daqiiqaa sadi irratti dhaabu master dhaabu osoo hin qabne dhaabu daqiiqaa sadi akki goonu laale gaafii duraa wal gaafanneetiti deebisaa gaafii sanii abbichaaf dhiifnee booda irratti immoo gaafii afaanii godhanna akkam irraa laalta bakka hanga kana finna Jechuun ibsine waan ta'eef gaafii afaaniidhaayyii daqiiqaa nuuf haa qabu gaafii afaaniidhaayyii itti fufi anis gaafii wanni niin fadhe ibnu wanni niin fadhe dhiifama wanni niin fadhe maaster kiyya waggaa gaafii wal gaafannu fakkeenyaaf amma intarraapti akka waliin goone gaafii ani gaafadhe inni deebisaa ragaan keenya akkanaa fi akkanaa fi akkana jee lafa nuuf kaaya boodarraas inni na gaafate anis hoggaa inni mi'uut godhate akkanaa fi hanga inni deebisaa deebisu hin dubbatu hanga inni deebisaa deebisu anis hin dubbadhu sadaffaa irratti immoo gaafii afaanii goona gaafii afaanii daqiiqaa dheeraa fudhanne akkas goona akkasitti walii galla. yaada kanarraa fuudhu yaada kanaan faallaa qaba waan ta'eef Imnu ayyaa akkam jettaati? okeeshi jidduu man biliyoon student galchini okay yaanni kanaan faallaadhaayi amma kan hamzaarriif dubbateetiin hin jiru sana silumaafuu waa'ee ihtifaala mawlidaati hamzaarriif kan inni dubbataatiin hin ture ihtifaal lammuutuyyuu ni tahaadha dubbataatiin hin ture jechuudha ragaa qabaatee ragaa qabaatuu baatee isattu beeka waan ta'eef jechuudha anis ammuutuyyuu dubbataatiin kan ani tureedhaayi jechuudha amma kana jechuudha amma kallattii maanii gaafii afaanitti isaallee daqiiqaa qabi anaallee daqiiqaa qabi na gaafatu anis ni gaafadhaayi yoo ka ragaa tasaammoo ragaa kan barbaachisu taate kitaaba irraa dubbannu sana yeroo banamutti daqiiqaa nuuf qabda waan ta'eef jechuudha gaafii afaanitti.
Goodi Hamza yaanni akkuma kaleessaa jechuudha. maaltu beektaa akka inni jechuu barbaade already sa'aatii amma gaaffii yeroo gaafannu deebii kenna amma gaaffii gaafatu deebii sii kenna daqiiqaa sii kenname keessa fayyadamee deebii isaa kan inni deebisu okay. Yes, akkasiin baanaanis akkasuma jechuu kiyya fakkeenyaaf amma daqiiqaa 3 yoo nan gaaffii gaafadhee fixe achi booda miutiin irraa godhadha deebisaatii deebisee hanga inni fixu an jala dubbachuun qabu jechuu akkasiimi. Deebii olii kenna sana booda immoo yaa gaaffii afaanii wal gaafannaadha ibnu yaadichisii ta'eera. Akkasiin jee yaan. Okay, kallattii man gaaffii afaaniiti miti. Kallattii amma fakkeenyaaf inni gaaffii gaafata miti yeroo gaaffii gaafatu ati immoo maal goota deebii kennitaaf si galee. Yaa dirqama ka gaaffii gaafannaan silumaaf iyyuu deebisaan deebiin dirqama waan ta'eef daqiiqaa nuuf qabu. An garuu akka yaada konkootiitti Hamza ati gaafadhu inni deebisu daqiiqaa 5 fayyadamta ta'e 10 fayyadamta ta'e wal utuu gaafattee deebistee fixxee kaatee erga daqiiqaan kan kee dhume immoo otoo ammas inni itti fufee waan jedhuun qaban ture. Ahaa jechuun kana keessa nin gaafadha inni naa deebisa nin gaafadha inni naa deebisa ammas 5 dhufu keessatti isaan na gaafata naa deebisa. Good, bareeda. Biliyooniin galchiin biliyooniin galchiin bareeda bareeda waan gaariidha akkas taanaan amma naa galee khalaas. Hayyee gaafadhu bakka. Si gaafadha moo gaafadhu? Ana gaafata na gaafata. Eshi gaafadha. Hayyee duraan dursee ibnu daariktiin barbaada indaariktii fi gamanaa fi gamas deemii osoo hin ta'in mawlidni haraami nabiin je'ee jira alayhi salaatu wassalaam. Qur'aan irratti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa mawlidni haraami wanni je'amu jirti. Dhalatoomi. Mawlida yoo jettu addanaa baasii gaaffii kan ta'e mawlida yoo jettu mawlida jechuun dhalatu jechuudha. Dhalatuma kana jechuudha. Isa kana baantamoo ihtifaalul mawlidii kan waggaadha namoota kabajan kana baanta. Isa kanneen lamaan keessaa kan gaaffii ka'e ifa godhu. Kan nuti irratti haasawaa jirru baanaa beebi. Okay, kan isin nuti irratti haasawaatiin jirru kana yoo kan baantu taateeji sittiin agarsiisa. Ragaa baasaatiin hin dubbadha waan ta'eef na guddisa walitti. Na guddisi. Ihtifaala mawlidaadhaayi kan inni baaneetiin hin jiru jechuudha. Ihtifaala mawlidaadhaayi kan inni baaneetiin hin jiru jechuudha. Hadiisa biroos nin baasaadhaa fi hadiisni kun kan inni jiru hadiisa sunan Abi Daawud keessa sammuutu kan jiru Rasuul sallallahu alaihi wasallam maal jedhanii kunin kan isaan dubbatanii turan jechuudha. Maal jedhanii ana Aisha radhiyallahu anha qaalat Aisha radhiyallahu Aisha inni jette maal jette Okay. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي لا ينجا ما الجدني من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد نمني أموت يفيده أمر كينيا كان خيستي وكاو دين كينيا كان خيستي وانت موتيو دين كينيا كون إسا خيستي انتين وانت سوني فهو رد إسرت موتيو ديف فما لا جديتين اندبت أي غير مقبولنا إسر راهن كيبلا موجد مولد كان أموتيو مال نري مولد يوكاهو احتفال مولد وقاد أنكب جموكنا إسنتو أموتيو قويا كيسا اتفيدين وان نبي محمد في ربين أموتيو هن كرا هن قديني جتشودا إسا كان أيين مولني بدعادا ربي في نبي محمد صلى الله عليه وسلم كان إني دبته تنجو ربي نس قرآن خيستي أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به سلام موتو كراغلتني وانت ربي نموتو يو كراهن قدين أمنتا خيستي جديتنين كان إني دبته تنجو جتشودا Tole Qur'aan irraa waan qabda. كفى حديث الركفة لما والبر في دون النوم حديث الركفة ده نجا دقي ونين نسيجا هذا من أحدث في أمرنا هذا يتشو مولد يتشو ده ما ليس منه يتشو أين أوكي مولد استوى وانت تبرأ سموت يو وانت سلا أموت يو أمانتا دارك من هذا مولد يتشو ده إنجي
وهنديو سنجد مولد استي وانت هنديو أموتيو مولد استي وانت سلا أمنت هذا جدانيتين أموتيو خرابرة هنديو نكبت وانت ربي في نبي محمد تين أي جنجتشو. اوكي اذان جمعه غوياتي اذان غويا جمعه غلما اذانونس بدعه ليلة تياكين ليلة تياكين نو واي واهند قافت نعمت ما تدري كنعمت دقي مولد سيغا ايش مولد الرقافة مولد وبكجونا برود ان غرسيسو دندي ساتي من أحدث في أمرنا من أحدث مولد في أمرنا برو اسباسي مولد غرسيسي من أحدث في أمرنا من الذي أين نمن التاجج مولدتي أين نمن التاجج مولدتي هي أين نمن التاجج مولدتي برجتش امتي مولد وكجونا باسي من أحدث في أمرنا ذلك بازوي وانت تبيكو كبدو إسلام كان أصول دبتي فروع سنتاني أصول جتشودا أصول هند إسيدا جتشودا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس دايركتي سينجي ان دايركتي حبيبي انا دايركتي إيش ما ليس يقول ريو اوكي شرف الدين دقيقه لما قسمنا وسقطك وين فوري جرا دقيقه دقيقة كبير دقيقة سدي سكندي شنتمي لما فيدمي جرا هم اللي فيدمي أتيس فيدم تو بنا بيشي دقيقة شنبرة كان دبر مستر شرف الدين دقيقة شنبرة عيرا كون كابو سليت دامون نندا غيرو وابرچو بربان نمتي يا دقيقة تدبلنا وان تيفي دقيقة تدبلنا كودان سودما سيو تي شنبرة كان دبر Lakki master daqiiqaa sadii egaa asaa dheerata yaanii kana keessa bayaanii waan hin jirreef sadii tirfiidha baqa. Yeroo tokko gaafatame yeroo tokko kennuu gaariidha haala kana. Sadii filma dhumeera. Haa dhufu garuu kaayyoon keenya wal gaafachuu qofa osoo hin taane waa walirraa hubachuudha waan ta'eef Hamzaanis waa fiduu dhaqee Egaa akkasii jara wal gaafate maal goona gaa ibnu kallattiidhumaan daarektiidhaan fideetti fakkaata hadiis amma fide kana baay'ee dasseedha galatooma bibi. Hamzaana dhufo. Abo directiin deebi abar moolida namni ajajanii jira quraana keessa lafziin ihtafilul moolid jedhu oyesh directii yoo ta'e sanas ni fiddaama. Okay abbaa miin rakkoon qabu amma wanni nuti waliigaluu qabnu suutumaa waliigal maaliif sababaan isaa beektanii nama lafarratti wal ta'etu muka walii yaabaa jette Oromoo suutumaan hadiisa rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam hubannoodhaan gaditti ilaalaa jechuudha. Sababaan isaa gaafa daarektii jedhamu daarektuma kanaan kan kennu almawt kan jedhu haala kanaa. Ahmad la namni akkanaan nama kanaan barbaada. Ahmad diin silaa karmuun dhaabbatee mormaa ture garuu yaada yeroo fiddu ragaa hojii yeroo fiddu namni mataan nama amanee yoo fudhachuu danda'e amma Hamzaanis yoo waan inni waa wayii yoo fidde ragaan fidu fakkeenyaaf amansiisaa ta'e amanee mataan namaa yoo fudhachuu danda'e ko hawaasni kun walii galuu danda'a garuu mataan namoota baay'ee maal ni beektaa rakkoonsaa ሽንፈት መቀበል አይወድም ያ ነው Hamza في أمزان قافتي ديبين ساكن نميرا ديبين sorry laki la difam habibi mucada la rafrachu jira دقيقة سدي في سكندي شنتمي لما فيدم تيتا شانتي نمنا فما قد داود شانتي thank you نمنا haye ammalle deebi'een gaafadha master kiyya daarektii hadiisni mawlidni haraami jedhu ni jira ebaluu kana jee akkanatti itti fadhamee osoo hin ta'in direct akka booyyan haraami jedhanitti akka zinaan haraami jedhanitti ni jira indirectly naan fidin jeen baazawai hadisni kuni jechuudhaayi hadisni kuni uumama laale hadisni kuni jechuudhaayi yoo hubannoo taniitiin ibnu daarektii dhageeffadhu daarektii mitiidha daarektii masitti agarsiisutti jirraatiin nuti baazoo yoo hubannoo wannoo taate malee ergama rabbiidhaayi sallallahu alaihi wasallam hubannaan fedhon daarektiin fedha malee
Ayyashi dhaggeeffadhu ka daarekti maa usuula irraa dubbatu jira waan ta'eef. Rasuulli wanta ammootiyyuu namni amrii wahiidhaayyii fide yookaan dalagaa wahiidhaayyii kan dalagu taate wanta ammootiyyuu rabbii fi nabi Muhammad ammootiyyuu ittiin ajjeen wanta ammootiyyuu quraanaa fi hadiisni irraan ta'in فهو رد إسارة ديفا مالا جدا حديث بروك يستي أموتي وسيباس نندن الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة مر بدعة يوكا هو باسا وانت أموتي قرانا في حديثا عندي قرميني داي جلنا جداني تنندبت مولد يوكا احتفال المولد كانت أموتي قرانا في حديثا أنا فأموتي جلنا حمزة دقيقة كان كيلو ميزرا غافي أما تريد بني deebi'uu baate amma gamanumaan carraa daqiiqaa 5 saa fayyadamu Hamzaa siyaa gaafatu sanaan booda gara tarii daqiiqaa walii dabaluutti illee ceena hayyee waliin gallu. Okay, shama gaafii qotii daqiiqaa Ibnu zeeroo irraan kaasaa qoy ibnu daqiiqaan 5 fayyadamtee atis gaafii kee gaafata. Hayyee. yaa Hamza sagalee kiyya dhageetta. Nin dagadee kana jaalala naqaa qoy. Naaqabiin jalqabne gaafiyya. Maaliif hin jalqabne? Tokkoffaa hin jalqabne neetworkiin Hamzaa maal ta'e laata? Hamzaan jira ibnu. Biloo kam kun? السلام عليكم ورحمة الله. Biliyoon biliyoon. Asitu galchee ibnu. Welcome. نقدر ولا شيء. أنا تقول شن كريفيس. Hayyee. Hamza stade bisi. Ninjira Habib. Ninjira deefam. Hamzaa jalqabu. Jalqab yaa Habibana jalqab. Hayyee daqiiqaa gaafadhu gaafii kee gaafadhu daqiiqaa 5. Okay, Hamza kalatti maani Rabbiin Quraana keessatti yookaan Nabi Muhammad hadiisa isaanii keessatti hadiisa keessatti waggaa waggaan ihtifaala mawlidaatu itti ajajamuu hin dandeenye. Deefam irra deebiin dhageenye narraa hotee. Okay, shi dhageeffadhu. Rabbiin kana keessatti yookaan hadiisa keessatti waggaa ihtifaala mawlida bid'aatii itti ajajamuu hin dandeenye. Okay. نبينا عليه الصلاة والسلام نجاه في رحمن سرت هاجراته قياتك غافي غافة تمام إسا هجي التاجمو هي جلكاب وقاب كان التاجمو هي حمزة أب حديث الرئيسي في دنا نافع الناسين أوكي اوكي حديث الرئيسي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بس siakan diadu asra bedu Master Sharafuddin mahir kana galchine nin daga mami ini kan nambe jala dubatin kitab ini hadis basi jenis basi tin hadis dubat jirtu bas utubu ede begede tokko master ibnu utubu ede begedudha shabakan sa qaba jira wante ibnu buide bi wala kan copy link goda memi okay amma sirrate jira miti sirrate amma kono amma sirrate jira daqiiqa kan konaaf qabi hadisa basi tin namotiyu basi da hamza hadisa basi amma sirrate jira barsi qarot dallagaysu dalagaan jirtu sindaga amma sindagaatiniin hadiisa baasitiniin irraa dubbadhu boota ihtifaala mawlidaadhaayi nabi Muhammad ta'ijan waggaan sanu waggaan obse yemit korot hamza keessa baddee dubbatarta hana dagaan jirtu ati no keessa baddee natti mul'attaafani asii keessa baddee jirta keessa seentu okay na baasi na deebisi difamaayi keessa asii akkasitti mul'attaafani
ابنو نيتوركين كان كي قدور عني نيتوركين ومنا كوتي تي المسكين منو أما سيما منا كم كوتي منا كوتي سيرو ساعتين يروي ما قريب نقول أخي charge في نيتوركين أمزا أبغى أروح روكين كوت أيه صعب كوي حمزة أبغى أروح مي طلع حبيبي أما هذا سنين ما صار لنا قامة Ini dagang. Tifu fi Addis Ababa sitinin irra dubbaddu kan Rasulli waggaa dhani dhaloota kiyya kabaja jedhanii itti ajajan. اوكي بليز كافي قافتي جرتا تعال مدينة دقي فدو اوكي يرون الرا وانين قدت انترابت نقدت Garuu hadiisa na baasi. نبينا عليه الصلاة والسلام Hamza hadiisa baasi. حديث سيفين قراني با أسر سكرين شوت قولي سيخاو Ijaan argutti akkan ani baase sanitti baasi. اوكي لا موبايل لما نقبو فين جادي فهم أسر سكرين شوت قولي خاير دمو موبايل لما نقبو مكالمة سيدو بسالين جو Ayyashi dubbisi. يا موبايل لما يفبرا وانا نقبني اوكي حديثني حديث مسلمي حديث خما في لبا في جهة ميلا مقبا ايوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجمان الله نجاه في رحمني سرت أجراته سئل نجافتم عن صومه صومنا إسر جافتم ما الجاني فقالوا يا رسول الله Hamza hadiisna Nabi Muhammad sooma isaa irraan gaafatamne. guyyaa isniinaa soomanuurra akkasimi dhiifama Kaza kanaafiyuun baase kaa yookaan ammoo yoo hadiisa sakantaanitti fassaru jirta. Mastar daqiiqaan afkabi abboo haa baasuutin. Sooma isaa irraan gaafatamne Nabi Muhammad. Sooma maalirraa gaafatamne Nabi Muhammad sooma qabamu. Daqiiqaan afkabi haa baasuutin. Screenshot godhiitiin hin baase asirratti. اوكي سكرين شاتين قد دقيقة قبل في حبيبي ديفهم حديث مسلم حديث كوي لا بقى تايتين سكرين شوت دي قد أكس من نفس ديفهم قلت لك قبل دقيقة ايه اوكي نمو لتا Kophaatti guddisiin. Kophaatti guddisiin yaa. يا خبرنا قدس اوكي روى مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال يا إسنينا مالف صوم من تاج أنيت نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه كافة ديبسا دايركت لي مال جيد ديبسي رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه ولدت يا خنا كيسنين دلت دي دالوني نبي محمد جر يا خنا كيس أنا تدلتي جي نبي محمد عليه الصلاة والسلام
وفيه أنزل انترابت ننقودين انترابت ننقودين حبيبي انترابت ننقودين دلالة نبي محمد ميتي لا غافي خير أجين جرا انترابت ننقودين ندرون فيك نبي بني احتفالتي وقان احتفالتي أججو رقان أفخنين غافي كوتي وقان احتفال دلوتي ساني نا أبسي ندرون فيك إنك تنابر ونين ندي دولا سيقالي واحد دلوتي ساني سيقافتو تلجران دابت أبسي واحد دلوتي أبس مينا يكون أبسي أفديس خالد واحد جوكي دلوتي ساني تيمي بر مولد جتشون دودا مولد جتشون دودا واحد دلوتي تيميتي واحد دلوتي الرقافين طبعا احتفال مولدا وقان أكنت أفانا سينجر أيرون التياسو أكن أفانا سي غافي كي نافديس غافي كي يمبر بادان غافي خير أجيفدو غرباني توما أجيفدو بيبي نأفاني ناس جلقبا غافي كي نلقيفدو دقيقة كي نبي أفاني ساتين ابن مجيب Hamza gaafichi maal jedhee gaafate inni waan inni beektamni bakka achi gaafii nakki jettu ta'e nabi Muhammad mawlida yookaan dhaloota kiyya waggaadhaan kabajaa wanni jiru eeysaa dhuftee je qacellotti ajajamu itti jenne yaa naa obsi yaa obboleessa kiyya naa obsi mee naa obsi gaafii ta'e dhagee maana dura fiide sa maana dura fiide okay itti fufi rawaa muslim hadiisa kumaa fi dhibba fi jahatamii lama irratti an abi qataada al-ansaari radiyallahu anhu anna rasuula allahi sallallahu alayhi wasallam ni gaafataman ergamaan rabbii su'ila an صوم الاثنين قويا اسنينا خنا مالف صوم من تاج أني قافنا النبي محمد ديبسان إني ديبس مالته وديمتي كأجلو تدقي جتش مالف فيه أبسي أسخي سجدت سجين كراو جرا جتش مالف جرم تميتو سنجر مالف من كراو جراني أبو جتش مالف جرم نو جتش مالف جرم تو أشنجرتون سنجده مينا أبسي خا أنبرا مسيفين مالف جتش مالف جرم تميتو أكيهم قاعدة لقا جولين تاتو دلقا جولين مالف سومتان قافني نو دلقا جولتي ميتي دلقا جو دقيقة شني في يوان تيفي قافية فاني سيقافة سئل نقافة من نبي محمد عليه الصلاة والسلام نقافة من عن صوم الاثنين صومنا قيا اثنين الرقافة من فقال نجئ فيه ولدت إسيتا كيسة تنين دلدي قيا سنين دلدين قيا سنين دلدي تنافوني صومنا قيا خنا سيقالي وفيه أنزل علي نا أبسيقا سمعنا دور في احتفالات كوي احتفالات تجمع ترجع في نوتيسك كيف ندبس تبر احتفالات تجمع أقول أما وانا سلده مكانه لكن كان غافي بيجاتشون قبله أنا مسكينة لا كوني غافي دبي وانت جدا ممكن ميتين أنا ما أقول بيت توسين أكاد كوتي غافي أفاني والغافت والجلا غافتو أمزه ابنون غافت من أكادي بيوفي غافي نجوا ناس غافت دايكام بيجورا دايكا ديك دم سني كننا دايكا ديك دم أكيد أول جيرتن already يادا والمرمي جورا كنا رتولي جل أوكي أكيد نوغا ما يادا والمرمي خنا وغاسو ينو أكا انترابتي غرتي أبو بمارة خا مارة وسونتاني ترتي وان نمني وارابرة تسيقلي وان نمني لين أغير وارابرة تتوقع أني غافي نغافدو نبي محمد عليه الصلاة والسلام مولدني حرامي بكن تجي ربي قرآن خيستي آية عن المولد حرام نبي محمد المولد حرام بكن نجي نجرتي يس اور نو كفان الرابر بعد اوكي لقي يس اور نو مرتب اوكي نقول دي سيارات غافي أفاني جنة برا سو برام بربادوان ايه نجرتي ايام نجفدو نجرتي تنسيت كان نجر احتفال لمولد داي ايام بدعه كتات يا موتيو نجرتي تنين نجفدو احتفال المولد بدعه بكجوباسي ناكري اوكي شي نجفدو كرسول صلى الله عليه وسلم موتيو صلى الله عليه وسلم صلوات تلتنو صلى الله عليه وسلم زونتين صلى الله عليه وسلم نجفدو سنجدا ربنا كثرت نوم وسرسون دندتو نبي مالجد النجاف رحمن ربي دايي سر هجرات وتنيني جابر بن عبد الله مالجد رسول صلى الله عليه وسلم نقر سجدتني نموتو كان إني دبته ننجر يجول حديثنا كان كيستي حديثني وان إيرات إيه حديثنا كان كيستي مالتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة إذا نقرتامي تيسا همزة
مري بدعة يا موتيو جلنا جليتين دبتي نبي محمد يجوله مولدا سقافة تجرى نبي محمد نجاب رحمن ربي سر هجرته دالوني مري في بدعة حرام يا بكج موتيو جلنا سقافة جليتين تجرى دبتي دالوني متواحد لو تدايم دالوني متواحد في لو بكتي ترايم احتفال جاب لي لمولد سخية بدعة بدعة جنة دبتي جرنا تبر أذاني قويا جمعة بدعة احتفال دابر مولد عن احتفال سنة لا مولدا تيجي جينا سنة موتيو قاب لا بدعة أيدلم أيدلم السولة لا تيجي سايهون مولد بدعة وبكجو تكابي نجرسي سكوبان نجرا لالي إلا لا نجي فدو خينو لالي مال جتشودا كل بدعة دلالة جتشو مال جتشودا همزة بو مولد بدعة وبكجو نجرا كل بدعة دلالة جتشو مال جتشودا همزة يا بلي سخية تراويحني أما همزة صلاة كل بدعة دلالة بدعة جتشو مال جتشودا أذاني بدعة مي مولدني بدعة بكجو نجرا نجي فدو كل بدعة دلالة جتشو مال جتشودا همزة غافينا سقافته بكا مولدني بدعة جو أسباسي إكو نجرسي كاين بيكن أيين لالي نجي فدو يروتو بكا مولدني بدعة جو أسباسي نجرسي سيوخا هنكبو نانجي ركون كبو إكو نجي فدو كاين رسولي وانت هيا مولد بكجو خطب الركب نلالا أرى نجي فدو همزة إيش نجي فدو يروتو كجيتشر مال جلني كنين دبتني الرجال كجل من علي كجل من نبي محمد وشر الأمور محدثاتها جدا إذا كان الرالي موتيو بكتشي سجرا وكل بدعة إلا النبي محمد وإنسان جدا مر بدعة لا موتيو جلنا جدا بدعة واي جنة بدعة الراسة وتنجر واي مولد الراسة كسب عبادات واي بدعة الراسة وتنجر واي مولد الراسة وتنجر ندي سيقاب بلي سخي أرى بسم الله مولد بدعة جدا كمان نشرو دابا never بدعة في مولد أداد أيوه بدعة الراسة إني أذاني قويا جمتها وقولا ما أذانهم بدعة دا واي بدعة الراسة إنما واي مولدات سنجد حبر مالتاتي واي بدعة الراسة إنما واي مولدات عمي لا ينسين دبتو جرا واهي مولدات عمي برباد ورقا كلوني كبدا رقا كلوني كبدا رقا كلوني كبدا أسكني خا مولدني بدعة جو أسكني مولدنا آخر مولدني حرامي بكجو دقيفدو كالالي دقيفدو هيا لا بدعة الراسة وتنجر خا ابنو بدع مرة واسة وتنجر خا إكو بدع الراسة وتنجر مال الراسة وجرتاري مولد الراسة وجر never أذاني قويا جمتها خا وقولا ما أذانا بدعة واهي أذانا دبتشو تنجر مولدانا خني واهي بدعة سو تنجر واهي مولدني حرامي تمالي دقيفدو همزة واهي أذانا دبتشو واهي بدعة الراسة وتنجر واهي مولدني حرام وانجو واهي احتفال مولدا بدعة كني تير راسي تياسو جرا دقيفدو بدعة الراسة وتنجر خا أذاني قويا سنس بدعة بدعة الراسة وتنجر بدعة الرامولين ati bid'a tarawih salate tarawih ti salatu jirtu mali yo bid'a rahaso ni bid'a rahaso nikniko ligadi wa bid'a lela malsin sitan never figin مولني بدعة الراسة وتجرا مولني حرام الراسة وتجرا أرى بسم الله ابنوني في أمزان يادة تكو يا وسنج على بيكوتون تاني أما فكينيا في أكول نمن اللي واهو بتوتي يادور في تسيمني ابنوني شهادة تكني وحمزان شهادة تكني تاني غاري نتفكاتي شو غافي أفانيتي غافي أفانيتي لا ماستر شرف الدين كي غافي أفانيتي أما واي بدعة رايو هاسويني there is a lot of بدعة خلني دلقا جرو بدعة هدو دلقا جرا سو بدعة رايو هاسويني بدعة وجه قبونا بكا مولدني حرامي جو برود أنها قرسيسو تناكو فهم بربادان هاسو برام فرسو دقيقة كاشي دقيقة شوبتها دقيقة كوين دقيقة سكون سيبراك بمستر بدعاتي واي بدعة راسين قافن يعني إيه كو مولدني احتفال لمولدة أي بدعة احتفال لمولدة بدعة رايو هاسو إن قبونا فوق بدعة واهي أزانا دبجو تنجرو همزة واهي بدعة راهاسو تنجرو بك خطبي مولدني حرامي جتو أسكن أبو بدعة راهاسو تنجرو مولدني حرامي بدعة دلالة لا دقيقة متي مر بدعة لا يجلنا بدعة راهاسو تنجرو شيخ هاي بدو مرة راهاسو تنجرو إن بكاتين بدعة راهاسو تنجرو مال راهاسو توحيد مولدني حرامي دقي قافنتي بك مولدني بك مولدني حرامي جو برود أن نجر سيسين سنجي حاسو براتكم فلو اوكي ايش دقي فدو لا مولدني كان اني بدعات في والنبي محمد في ربنا أذاني قويا جمتا خبدعات في مالي وهي أذانا بدع الرياسين وهي أذانا وهي بدع الراسين وهي أذانا تيمتي وهي بدع الراسين وهي أذانا تيمتي فليس وهي بدع الراسين تنجر نيفر لك حمزة وهي أذانا دي ستني وهي مولد لكي وهي بدع الراسين تنجرها
وهم بدع الروا صوت تنجرون لا لي حمزة دقيقة واحد بدأ راسه تنجر جين أصبر ولا كله بدع الروا عليه السلام دقيقة مولدني حرام بكجو ترانسليت قولي نجرسيس مولدني حرام مالين ترانسليتين قدا مالين ترانسليتين قدا مولد لك نبي عليه الصلاة والسلام خطبي دان كاري بدع رانا سين بدع رانا سين وبلي كنتم تسيداي جلنا أبو بدع سنجافن يو بدع الرهاسين بدع هدوتا تقول محمد في ربنا تندبتني إيه مسكينة والله إم برباد بدع الرهاسو تنجرو هنكبدو رجا هنكبدو رجا مولدني حرام جو هنكبدو رجا مولدني حرام جو هن أبو غافين سقافة در غافين غافة رجا مولدني حرام جو نكبدا سقافة تنجرو منفرد تبارك أبليسو يوم يو أتندن دنيا نما براول نكدو رجا مولدني حرام جو نكبدا دقيقة هاي دقيقة تكفرتي مولد جادا نبي الله تنجينه أكاسم سموت ميسات واي مولد الراسو تيتون إيه نبي الله تنجينه أبي مولد بكم جو برود أنو غرسي خانجير تو براسو مولد رجامي نبي في لالي مولد بدا وانتني تفهمون أبو بدعة أذاني تقولي جمعة صلاة بدعة أذاني قويا جمعة كلها مسيا أذان بدعة بدعة راسو نجبول واي بدعة راسو لا واي بدعة راسو واي بدعة راسو واي بدعة إيه واي بدعة ردب بتشجر مولدني احتفال مولد على بدعة واي شرف الدين بدعة راسو جرا مولد راسو جرا بداية راسه تجرّه مولني بداية رأي إنك جبين ابنه إنك جبين إنك جبين جدا كنا مولدني بكلال غافين تيا شرف الدين غافين تيا مولدني بدعة بكجو مولدني قرته حرامي بكجو نهاباسو مولدني حرامي بكجو بدعة راوناسو بدعة يو بدعة راسو يو بدعة راسو بربادة بدعة راوجي قبوني أسوين لا نجي فردم فراتون سيجا كمين قدري اكتبوا في ابنوني غريب ديبيناني حرام وانجد جتشا فكينا ماستر السلام عليكم جرمنا جسامي دقيقة كوداني سيبرا كبنا ما بيرانو جدون دبسيني دقيقة كودان سيبرا كبنا جافر كوي دبمتي ولا يفهم أنا ليه روكي سنابيني يادا كم كوكين ناجر ونا يادا كنيه فكولي غلطانو في مالي كوداني تينا أبدا أمزانغا فتينا سيدي بسوق شينغ ماجلا فنام بودا مو ابنون كوداني بودا ماسكاسه أنا ونني فدو لا ونني فدو شرف الدين كيا مولدني حرامي بكجو برود عن دبسيك وبان نغرسيسو ده خنا على واي بدعيو فدي بدعاسين توبي كبراتي ما دايكا كوداني تكونو بدا كودان لوكي ايش دقيقة فدو مكاس جواز جلقة برتي نبي عليه الصلاة والسلام مري بدع علي يا ابو لسخيه بدع الراها صوت تنجرو بدع الراها صوت تنجرو مولدني حرامي مولدني بدع ده أذاني بدعة إيه مولدني بدعة مرة واسو تنجر ما بدعتك دليدتك دي لا مولدني بدعة سنجد سنجد بدعتك دليدة أتي تكتي أمانتك خفرتها إيكو واحد بدعة واحد وانتو تكوني داي مرة وانتو قرآن واحد بدعة رايوها صيني واحد بدعة رايوها صيني بدع مرة قبوني أصلا سوني ما توبيكي كينيا ميتي توبيكي كينيا ميتي never أوكي دقيقة كيف تتجنين كوي ابنو كوي ابنوني في حمزة لا فواي بس ديك حمزة اللي رابي ركنو مالي سومبر بعدي حمزة تو واوين هذا تيسه أكولي قالوا في اللي جت شودا كانوا ربما تاجروا جركمو غافين كوجل كمان مولين السيف مالي بدارمو بدامة وانجروا غافين كينيا أما فكينيا في نمني حرام جدي اللي انجروا شيكني حرام جدي تو كله انجروا أما استانا بداجة شو مالي راتي ربما هذا بدأ جادي دوغل كبدي حمزة ما جرى جرى بداية وتهي تو كرا ربما تو كونيس نقول كنا كنا قلتوا كنا قلتوا بدأ thank you master that's what I'm talking about thank you أي أمزان كوي ابنو كوي كنا في مو أمزان مو أنا يادا أمزان عندي جرا هرّا في كان إرتي توكو جنني جلك أمني مولي دمتي مولي بدالمو بدامي تشيل مرتسينه بوري مو ويا براجي ساسا قلت واي جمعة زاني لا ربنا أما تفوفا اوكي لا بكا مولدني أن ونني إيج دبلتا ونني كاسين ألتو كام زادي فما دقيقة كاسين ألتوكو نفس ماني في لا ماستر ندو بتا شيخ ندو بتا أبتدي دقيقة دقيقة أنا أبتدي أب ساتوك ابنو أتساتوك ألتوكو ما كدا نياتا سوت جرا مالي توكو ديغري توكو نيو جاتشو في متي
jalqaba qaayidaa tolfachuu qabdanii awwala moolinni bid'aadha moo bid'aa miti qofa irratti walii galtanii kaatanii eega dura achi irratti waliin galiin dhuftanii jennaan asitti sin rakkisaa jira. Osoo achi irratti bid'aan maali waan jedhu irratti walii galtanii kaatanii amma qawaa'ida irratti walii galtaniitu kaatanii waa'ee moolida sin rakkisu ture. Kanaafuu amma bid'aadha moo miti waan jedhu irratti walii galaa kaa sana booddee ragaa ol gaafadhaa jechuu barbaadeetiyan. Isumaayyuu immoo falmii miti kirikiri bakka deebiin hin gaafata hin deebi'a. Hin gaafata hin deebi'a. Abbaan fudhatu akkasii miti sheekh. Kan sheekaa dhiisii kan sheekaa yaada isaanii fudhatuuti gaafii kan jedhu. Ani gaafiin tiyya quraana keessaas hadiisa keessaas maqaa mawlidaa dhawee mawlidni haraami yookaan hin dalaginaa wanni jedhu ni jira barruudhaan hin daariktiin fadhu daariktii. Eshi dhageeffadhu yeroo tokko inni lama bazoo isa kaddi diidama bichaa qabda Hamzaadha. Mawlidni jallinna jedheetiin Nabi Muhammad kan dubbate Nabi Muhammadidha. Maaliif jennaan bidaa waan ta'eef jallinna jedheetiin. Bidaa Nabi Alayhi Salaatu Wassalaam ammoo dubbateetiin jecha bidaa jedhamu beeku laali. Jecha bidaa jedhamtu kana hubatu si. Laa boleessoo hin beeku hin jeeni dhaqataa jirti. Jallinna jedheetiin kan dubbate daqiiqaan keedhumatee jira Hamza. Hayyee Hamzaan gaafatee guutummaan guutuutti waan sa'aatiin isaa hin dhume ittaansuudhaan immoo Ibnuun hin gaafata. Ibnuun gaafii inni gaafatu immoo daqiiqaa 10 ammas 0 irraan kaasa. Sanaan booda Hamzaan immoo tarii waan ibsatti kennaa deema. Hayyee itti fufii obboleessa keenya. Okay. Hamza erga jette Nabi Muhammad waggaa waggaan ihtifaala mawlida ajajamoo hin ajajne. Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam jireenya isaanii keessatti waan garii ta'e fi godhanii irraa callisaniitu jira. Ihtifaala mawlida Nabi Muhammad itti ajajamoo hin ajajneedha. Waggaan ajajamoo hin ajajne. Dhaggeeffadhu. Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam wantoowwan garii ta'e fi godhanii dhiisan ta'ammoo gartee namni isaan matamti Nabi Muhammad itti ajajamoo hin ajajne. Waa'ee nama biraa si gaafatutti hin jiru. Nabi Muhammad ihtifaala mawlida yookaan rabbii waggaan akka ummanni godhu ajajamoo hin ajajne. Nabi Muhammad miti rabbii ajaje subhanahu wa ta'ala. Ragaa fidi yalla daf ragaa fidi. Guddisi ragaa habaasa. Rabbi subhanahu wa ta'ala dhaggeeffadhu. Ragaa fidi ragaa baasi naqabe. Afaan hin dhaggeeffadhu khaaniyyini. Ko baasi ka akka ni baasi dubbadatti. Afaan hin dhaggeeffadhu. Rabbi subhanahu wa ta'ala quraana keessatti dubbateetti. Ragaa baasi. Aboo quraanan si qara'u jira. Maana jala wajjin. Ragaa baasi jaana garraatiin hin bootee mawlida rabbiin itti ajaje baasi ragaa. Obse. Quraana siifin qara daqiiqaa naqabe Master Sharafuddin akka ani kaameeraadhaan baasisan. Never. Wanni daqiiqaa qaban hin jiru. Ekkona baasi kaashi kitaaba baasi ka. Ragaa baasuuf si kara. Suuratul An'aam aayaa 30 fi takkaffaa gubbatti dhaggeeffadhu. Hamza ragaa na baasi. Suuratul An'aam aayaa 30 takkaffaa gubbatti dhaggeeffadhu. Eshi daddafitinin jecha mawlida jedhachirra natti garsiisi. Dhagay na obse waan takka naafaan hin haasa'in. Nabi Muhammad laal dhagay Nabi Muhammad irraan si haadhaa qoy banadhee. Daqiiqaa naqabe iddoo kanatti Hamza Master. Daqiiqaa qabeef. Suuraa An'aam ayata 30 takka jedheetiin hin dubbate. Suuratul An'aam ayata 30 takkaffaa irratti Rabbiin subhanahu wa ta'ala akkana jaa kunooti laa irraan si haaya obsi akkasumatti. Akkanatti kona xiqqeessi. Suuratul An'aam ayata 30 takkaffaa irratti. Suuraa Al-Imraan jedhi Hamza An'aam jechu jirta orba qaataati An'aam jechu jirta Al-Imraan jedhi. Suuratu Al-Imraan dhiifama dogoggora afaaniiti. قل إن كنتم تحبون الله ربي تنجا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني نجل دي ما جاء وان نبي قدون أجج ربي سبحانه وتعالى نبي لان جئ اتهم فاتبعوني نجل دي ما نبي محمد مو قيادة لو تئسا خبجته أكنك خبجته محمد مو احتفال مولد خني حمزة مالتاتي احتفال مولد بوتي ربي نتجج يدو كان قفا بوتي ما ربي نتحتفال مولدات تجج يدو كان نتجر سي سمزا مالتاتي
Paradii saree fusii qarootiin ture maal taate dhageenya. Hadiisa reefuudhis rabbiin itti ajajeetiin hin jirta. Iddoo kana keeyyata kana keessatti Quraana suuraa Imraanii ayata 31 kana keessatti rabbiin waggaa waggaan ihtifaala mawlidaa eessatti itti ajaje dafi. Haya bakkatti itti ajajeen siimaa dhageeffadhu. Qul ja'iin yaa Muhammadu alayhi salaatu wassalaam. إن كنتم تحبون الله يوخ ربي جالت تنتاتا فاتبعوني نجل ديما نبي محمد جلا كميانا وان إني قول نبي محمد جلا يعني نبي محمد قياسا نبي محمد no كوي حمزة أبسي قافينا قافتي أبسي كوي إرجع نبي محمد جلا ديمو تاني بوتا نبي محمد دبدا هاتيني مولدك يا وقان احتفال مولدك بجا جد حديثك سنافنك دبدا هاتيني واحد سوما يوم مالتين سقافة بوتيسانا موتوتي احتفال بدا جلان كده استغفر الله العظيم دبي أما خرا دبي خوتي أي تيسي احتفال مولدك بكا وقان كبجا جلان فيدك ركون كبو تيسي دي بابشر أتما نجلانا لالانين نبينا عليه الصلاة والسلام نقافتمي سيقالي بوتي إنسان احتفال مولده وقا برها سو فرها سو جرتا فرها سو جرتا برنا دغاي فدوخا ندغاي فد برنا دغاو تنجرتو فرما سو جرتا مالي إكوسي غافتو جرا باسي تنين نفدو بدو مالتاتي حمزة برسيف حديث ريفو أن باسي سنگرسيفني إكو احتفال مولده وقا نججمو هنا جين نبي محمد برنا أتي أسيتو منا دغاي فدوخا سي باسي تنسي أغر سيسا جرا برا بوليس أوكي سن دغاي فدلالي غافي أفانيتي وان تيفي نبي محمد أججمو هنا جن احتفال مولده وقان لا وقان اوكي دغيفن غافي نغافتف دي بيسا يسي دغيفن نبلسي شرف الدين آية القرآن الرافين آية القرآن الرافين أملي خرا حديثا دبرو ديمنا دغيفن دوكچل غره خيباني دغيفن آية القرآن خيست تقول إن كنتم تحبون الله يا رب جالة فاتبعوني نجل ديما نبي جلا كت ديم نمو وان إني قد وان إني ديسمو ديسوداني نبي محمد قويا إسنيناني قافتمي حديث مسلم حديث خما في دبا في جهاتمي لما قبالك إلى لدو عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين نبي محمد صومنا قويا إسنين الرقافة منيتتي مالجي فيه ولدت قويا خنا خيسنين دلده مال سبب يفتشون أن نبي محمد صومني وياسن سببي احتفال مولده قدي حمزة حديثة كان كيسة احتفال مولده نبي محمد لا دقي صومنا نبي محمد مين دقي خا يا أبوليسو ندقي خا مين دقي وهي صوم قويا ويتتاسي دقي Guyyaa wiixataa bareessin mawlida guyyaa dhagee obboleessoo na jalaa milikiin gaafii kee dhageen fiigini dhagee kiyyaan laf deebisika isin bar mawlida guyyaa wiixataa gaafii kee تنير احتفال مولده ويا ويدا تيمي خلصني ويدا تنتر بر احتفال مولده وقا النبي محمد حديثه كان كيست يست تاج جنيدا هيا اوبسي دغاي فد يكون افدم نبي محمد جل صلوات الله وسلامه عليه وان اني غدو دا يو خنيا انا جنتاته فيه ولدت خيستين دلدجي ونني سببي فتيسو من يعني سنه سنغافن انا سنه واهي سو ما سيغافت تنجرو واهي سو ما سيغافت نبي محمد مولد جو مال جچ مولد جو مال جچ دلوتا نبي محمد غياويتا دلت واهي دلوتا سرحاسا غياويتا كانين دلتت ننجرو وانتي ان سيغافت تنجرو ابو حمزه غافيك يا دغي فدولاري غافيك يا دغي غافيت دغوت دغي بليس والله احتفال مولد دايي وادك دغين جرا دغي غافيت غوتو دغي احتفال مولد وقا نستي تاججن حديثه كان كيستي وقا فيه ولدت ابو ياوي تدلت نبي محمد غياوي تدلت غياوي تسنا موتي فدلي كبا سوما فيه ولدت جاجر نبي محمد فيه ولدت ابواني وان سومن عباده دغي سومن عباده دا نچلن عباده دا إنه كان كارغو عباده كان جد هاي دغاي فدو رغا قران الراين سيفيدا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا نسكي جچون مي اوبسي دورا دغاي فدو رغا جتي رغا قران الراين سيفيدا بر رغا جتي نافاناس
حمزة قل إن دابدو سنجد صلاتي واحد سنتين ونسكي ومحياي بسم الله حمزة ومماتي دابدو لله رب العالمين مؤمن حمزة توني جيراني دابدو ساني قوتون ربي جيراني مؤمنا قوتون عبادة غافينا حمزة غافت كيف ديب ساخن جيران فيجن دقيفدو سنجد حمزة دقيفدو برسي وقا دقيفتات وقا جرا وقا أماس kan boote misal nyaatu ni ibadaa ta'uu sii galte moo siif hin galle gaafii sii gaafatee bar dhageeffadhu maal taate maaliif sodaatta gaafii gaafatte sii deebitee nyaachuun ibadaa akka taate dhageeffadhu sin jedha dhageeffadhu wantaan sin gaafatin waggaa waggaan itti ajajamtan laal ibnuu kiyya gaafiin sii deebitee tabiraani dabarra nurraa wal keessa kallaa qabne jechuu fadheeti nyaachuun ibadaa akka taate sii galtee Hamza waa'ee nyaachuu dhiisitiin hin iddoo kana booteessan waggaa waggaan iftifaalaa jedhe ara bismillah duradhaa dhagee nyaachuun akka ibadaa taate sii galtee dura Hamza waa'ee sana si gaafate Hamza atiin na gaafate xiqqoo dura nyaachuunis ibaadaadha jennaan eessatti ibaadaadha jechuudha sanitti deebinaatiin Hamza ihtifaala gochuu sii galee dura deebisaan sii kannamee deebisaan nyaachuu sii kannamee abbooduti waa'ee wannoodhaayii dubbatutti jirra bar waa'ee ihtifaala barsiin atuman na gaafate bar atiitu kijee akki jee laal ibnu atiitu kijee nyaachuun eessatti ibaadaadha jee ayata quraanaatiin sii fide akka nyaachuun ibaadaa taate sii galee moo siif hin galle waa'ee zabitiin fiddaanii usasana si gaafatutti hin jirruutiin wanti ani si gaafatutti jiru wamahyaaya jechuun jireenyi kiyya guutuun nyaanni jireenya keessa hin jiru nyaanni jireenya keessa ni jira moo hin jiru nyaanni jireenya keessa hin jiru jedha mee dhageeffadhu eegaa siitu nyaanni ibaadaadha ije nabi muhammad soomanaan dabarse guyyaa san soomanni ibaadaadha nyaachuulleen ibaada abbaan fedhe soomanee dabarsa eshi dhageeffadhu Hamza waggaa waggaan namni ihtifaala mawlida rasuulaa godhaa jedhetti ajaje ennun Okay, waggaa tatanaa duraa guyyaan san akka inni mawlid akka dhaloota isaatiif godhanii amantaa ta'u waggaatiin sii dabra. Dhaloota isaatiif hin gonye fadlii guyyaa sanii dubbatu jiran malee dhaloota sanii. Fadlii guyyaa sanii guyyaa fadlii qaba moo guyyaa inni keessa dhalate ta'u fadlii qaba. Dhageeffadhu sin jedhu guyyaa wiixotaa sana nabi Muhammad keessa dhalatan ni lammaffaa. Guyyaatu fadlii qaba moo guyyaa san keessa dhalachuudha nabiin hime. Maali kana dubbatan? Guyyaan suni jechuudha. Guyyaan suni wantoota sadihin fadli qaba tokkoffaa nabi Muhammad keessa dhalate lammaffaa quraanatu keessa buufame sadaffaa kan ammoo keessa buufameetiin hin jiru isa kan inni jechuudha so guyyaan san waan nabi Muhammad keessa dhalateef kabajaan hin kabajamu waan nabi Muhammad keessa dhalateef waan nabi Muhammad keessa dhalate qofaaf miti guyyaa lakki san qofaaf miti nabi Muhammad keessa dhalachuun guyyaa saniif kabajaani kan itti moqannitu Nabi Muhammad qofan jedhu hadisni guutuu qabda dirqama kan kee hadisni Nabi Muhammad qofan jedhu Nabi Muhammad guyyaa san keessatti dhalatee je Nabi Musa Nabi Adam irraa Nabi Yahya irraa soo jirra Nabi Muhammad irraa soo nan gaafatini itiniin namuma waggaa waggaan ihtifaala mawlidaa godhaa qofan hin Amo dagay baleeso ayyee daqiiqaa ihtifaala mawlidaa nama godhaa jedhe Nabi Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh Abba Caalee fi Farhaan